Yooyyaa barattoota keenya baga nagaan dhuftanii har'a kan wajjin ilaallu baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 4 wajjin ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu baayoloojiin kun kutaa 3 qaba. Kutaan jalqabaa waa'ee tiyoorii seelii haasa'a. Kutaan lammaffaa immoo waa'ee gosoota seelii haasa'a. Kutaan sadaffaa immoo waa'ee kutaa seelii haasa'a jechuudha. Tiyooriin seelii maal jedha? Seelii gosa kamiitu jira? Kutaawwan isaa kamii? Kan jedhu wajjin ilaalla. Tiyoorii seeliitiin jalqabna. Modern seeliin tiyooriin moodii how did the modern cell theory develop? Akkamitti seeliin ammayyaa'aa akkamitti guddate kan jedhu wajjin ilaaluudhaan dura har'a seelota miiliyoonotaan lakkaa'amantu jira. Biliiyoonotaan lakkaa'amantu jira. Akkuma orgaanizimiin seelii bineenaan lakkaa'ame jiru sun fakkeenyaaf qaama namaa fudhachuu dandeessa. Akkuma jiru sana seelii tokko kan qabanis jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka ameebaa fi orgaanizimoota selqeenxee tokko kan qaban jiru. Fakkeenyaaf seelii dhiigaa diimaa ilaaluu dandeenya asitti. Seelii dhiiga diimaa ilaaluu dandeenya asitti jechuudha. Seelii narviis kan itti aanu ilaaluu dandeenya. Seelii gogaas ilaaluu dandeenya. Seelii tokko kan qabanis yeroo ilaalle fakkeenyaaf ameebaadhaa fi kun ameebaadha. Akkuma beekamu ameebaan caasaa hedduu of keessaa qaba. Vaakiyoolii ol nyaatiinsaa kan geggeessu jira. Sudoopodiyaa meelsoobodha kan jennu afaan oromootiin jira. Ektoopilaaziimiin jira. Endoopilaazimiin jira. Meembireenii seelii jira. Vaakiyoolii kontoffataan jira. Vaakiyooliin nyaataa jira. Kana hunda qaba jechuudha baakteeriyaan. Kan itti aanu immoo kilooreellaadha. Seelii saaphaphuu keessaa isa tokko ta'an vertiseellaadha. Seelii saaphaphuu keessaa isa tokko kan ta'e jechuudha. It seems strange that the idea of organism being made from cell a relatively recent idea. Yeroo yaadamu namatti keessummaa fakkaata. Yeroo seeliin even namni haga uumamerraa kaasee osoo hin beekamin hamma ammaa turuunsaa jechuudha. Dhiyeenya kana qotamuun seelii yaada namatti keessummaa fakkaata. Waggaa xiqqoo qofa lakkoofsiise seeliin amma argame. Seeliin kun waggoota dheeraa lakkoofsiisee dhiyeenyatti argamuunsaa nama baaseffachiisa jechuudha. Maaliif ture? Maaliif yeroodhaan seeliin kun beekamuu dhabeef kan jedhu sufficiently kan seelii kana istiraakcharii isaa gadi fageessee seelii orgaanizimii lubbuun jiru agarsiisu maayikirooskooppii argachuu hin dandeenye. Kanaafuu dhalli namaa seelii qo'achuu fi maayikirooskooppii eeguun dirqamatti ta'e jechuudha. Maayikirooskooppii eeguun dirqamatti ta'e. Many biologists and other scientists contributed to the discovery of cell. Baayoloojistoonni baay'ee fi saayintistoonni biraas waan kana qo'atuudhaaf seelii kana qo'atuudhaaf tiyoorii baay'ee baasanii tiyoorii kana mee tokko tokkoon ilaallu. Timeline of the development of the cell theory yeroo eessarraa kaasee amma eessaatti dhufe kan jedhu yeroo wajjin ilaale 1665 namtichi Roobert Hooke jedhu first fi earliest kan ta'e maayikirooskooppii kompaawundaa abbaa leensii lama uume jechuudha. Sana booda maal argee seelii du'aa caasaa gagaa irratti gagaa dammaa irratti argee jechuudha. Kanarratti argee jechuudha. Namtichi kun gagaa dammaa irratti cork cell kan jennu seelii du'aa argee jechuudha. Even though maayikirooskooppiin kompaawundiin inni qabu sun maayikirooskooppii kompaawundaa haa ta'u malee leensiinsaa baay'ee gaarii miti. Leensiin namtichi kun fayyadame baay'ee gaarii miti. Si'a 30 qofa ol guddisee mul'isu agarsiisa. Sanaa'u bilaardi godhee agarsiisa. Bilaardi jechuun akka mul'annetti dimimmisiisee agarsiisa jechuudha. Ditteelii isaas argisiisuu hin dandeenye. Kanaafuu seelii du'aa, seelii gagaa du'aa qofa kan arge Roobert Hooke. Sanarraa ka'ee bara 1674tti Anton van Leeuwenhoek kan jedhamu kun daldalaa nama biyya Neezerlaandiiti yookaan Dachii man jedhama. Seelii jiraa isaa arge. Seelii jiraa
nama arge jechuudha namni kun. Seelii jiraa sochoo bishaan copho keessatti seelii pirootistaa seelii jiraa kan arge namicha kanaa jechuudha. Inni kun simple microscope nama yeroo jalqabaatiif hojjete. Kun compound jenneerra simple microscope nama yeroo jalqabaatiif hojjete jechuudha. Hamma tokko magnifying glass irraa agarsiisuu danda'a. It is really little more than magnifying glass with amount of ishee kana magnifying glass kan jennu irraa xiqqoon guddatti. Ishee kana nama yeroo jalqabaatiif hojjete seelii ji'aa argate jechuudha. Anton van Leeuwenhoek bara 1674. Haa ta'u malee Anton van Leeuwenhoek maayikirooskoopiin isaa simpilii kan isa xiqqaa sirriitti hin agarsiisne ta'ullee namtichi kun nama leensii bocuu fi sirreessee magnifikeeshinii isaa akka guddatu gochuudhaaf hayyuudha waan ta'eef hamma 300tti ol guddisee akka mul'isuuf godhee itti fayyadamee ilaaleera jechuudha. Seelii jiraa deemu argee seelii kana immoo animaakulas jedhee yaamee ilkaan ofirratti illee seelii xixiqqoo argeera. Kanaan immoo tiinii animaakulas jedhee argeera jechuudha. Tiinii animaakulas jedhee nama moggaase Anton van Leeuwenhoek. Kuni caasaa maayikirooskoopiiti. Caasaa maayikirooskooppii boqonnaa tokko jira waan ta'eef laaluu dandeessu yeroo tokko dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf leensii ilaaltuun kun asuma irratti hin ilaalta laaluudhaaf fayyada. Eyepiece kan jennu kun eyepiece kan jennu sun leensii ilaaltuu keenya jechuudha. Kun ammoo ujummoo qaamaati. Ujummoon qaamaa kun leensii wanteessaa ofirraa qaba. Leentii wanteessaa abbaa sadiitti jira. Abbaa isa xiqqaa, isa guddaa fi isa giddu galeessa. Isa giddu galeessa kan jennu jira. Ejjannoon waltajjii waan akkasii jira. Slaayidiin jira. Tokkoon faayidaa isaa laaluu qabdu jechuudha. Tokkoon faayidaa isaa laaluu qabdu jechuudha. Tokkoon faayidaa isaa laaluu qabdu. Namni kana yeroo jalqabaatiif kalaqe nama biyya Dachiimaan jira. First compound microscope namni hojjete bara 1595tti nama Zakkaariyaas Jensen jedhamu. Lamuma Anton van Leeuwenhoek biyya tokko nama Zakkaariyaas Jensen jedhamutti waan kana kalaqe jechuudha. Kan biraa bara 1824tti namichi lammii biyya Firaansi kan ta'e Reenee Dutrashet kan jedhamu maal jedhe orgaanizimiin kamiyyuu seelirraa dhufa jedhee namni yeroo jalqabaatiif dubbate namicha kanaa jechuudha. Orgaanizimiin kamiyyuu seelirraa dhufa jedhee namni yeroo jalqabaatiif dubbate isa kana. Kana qofaa miti waan hedduudhaaf nama daandii kaa'e namni kun waan hedduudhaaf nama bu'aa qorannoo garaagaraa argate. Fakkeenyaaf istomaata qaama biqiltuu jalaaf gubbaadhaan epidermisiin akka haguugameeru agarreerra. Isaan kana namni yeroo jalqabaatiif ibse nama Reenee Dutrashet jedhamu kana. Kana qofaa miti piroosesii osmoosisii dandeettii bisaan iddoo cunqaarraa gara callabaatti deemu kana nama yeroo jalqabaatiif argate isa. Kilooroofiliin akka fotoosenteesiidhaaf barbaachisus namni yeroo jalqabaatiif arge kan. Respireeshinii kan jennu seelulaar respireeshinii jechuun natti fakkaata. Namni yeroo jalqabaatiif biqiltuu keessas hin geggeeffama, bineeldas keessas hin geggeeffama jedhee nama yeroo jalqabaatiif lafa kaa'e jechuudha. Lammii biyya French Reenee Dutrashet namtichi jedhamu. In many ways Dutrashet is a man karaa baay'eedhaan nama tiyoorii seelii yeroo jalqabaatiif rikagnaayizii godha. Seeliin kamiyyuu qaamni kamiyyuu seelirraa uumama jedhee namni lafa kaa'e. Liitil seelirraa uumama jedhee namni lafa kaa'e Reenee Dutrashet namti jedhamu kana jechuudha. Bara 1839 waggaa 15 booda jechuudha. Maatiyaas Sheeldanii fi Tewoodroo Shawaan namtichi jedhamu lamaan ka'anii jarreen kun Maatiyaas Sheeldan namni nama seelii biqiltuu yeroo jalqabaatiif qo'ate. Tewoodroo Shawaan immoo nama seenii bineeldaa yeroo jalqabaatiif qo'ate. Kanaafuu Maatiyaas Sheeldan nama yeroo jalqabaatiif biqiltuu qo'ate. Kanaafuu bootanistiidha jechuudha. Tewoodroo Shawaan ammoo
zooloojistiidha. Waa'ee bineeldotaa nama yeroo jalqabaatiif qo'ate waan ta'eef maal jedhanii cell is the unit of structure, physiology and organism in living. Seeliin kamiyyuu boca fiizooloojikaala qaama keessaa jechuudha. Walnyaata isa qaama keessatti gaggeeffamu kamiyyuu kan keessatti gaggeeffamu seeliidha. Seeliin dual existence qaba. Distinct entity fi building block formation of organism jedhanii yaada lamaan kana namni lafa kaa'anii Maatiyaas Sheeldanii fi Toodoree Shawaan jedhamu jechuudha isaan. Kan biraa maal jedhanii lafa kaa'anii seel free cell formation yookaan spontaneous generation kan jedhamu kanas nama lafa kaa'anii isaan kun nama lafa kaa'anii jechuudha. Maal jechuudha free cell formation wanti spontaneous generation kun kan jedhani wanti lubbuu qaba wanta lubbuun qannirraa dhufe wanti lubbuu qaba wanta lubbuun qannirraa dhufe jedhanii kanaafuu seelii wanta lubbuun qannirraa dhufe jedhanii lafa kaa'anii jechuudha. Bara 1858 waggaa 19 booda natti fakkaata. Waggaa 19 booda Rudolf Virchow namtichi jedhamu nama kutaa yaala kutaa sarjikaal yookaan baqaqsanii yaalu doktora kutaa baqaqsanii yaaluuti lammii biyya Jaarmaniiti. Maal jedhee namni kun fiildii hedduu irratti gahee guddaa taphateera meedisinii keessatti. Omnis seelulaa seelulaa jedhee lafa kaa'e. Kana jechuun maal jechuudha? Seeliin kan dhufu seelii duraan jirurraa dhufa. Seelii kan dhufu seelii duraa sanirraa dhufa jedhee nama yeroo jalqabaatiif lafa kaa'e. Omnis seelulaa kan jedhamu. Kana qofaa miti maal jedhee lafa kaa'e orgaanizimooti kamiyyuu seeliirraa uumamanii jedhee lafa kaa'eera. Seeliin pre-existing isa durirraa dhufa. Kun fudhatama argateera jechuudha. Yeroo kanas fudhatama argateera teoriin fudhatama argate kana. Seeliin yaa'u structure, physiology and organism kama Maatiyaas Sheeldanii fi Toodoree Shawaan jedhan sanis fudhateera jechuudha. Dual existences mirkaneesseeraa fi kanaafuu namtichi kun nama akkas jedhee yeroo jalqabaatiif jechuudha. Har'a garuu yaadni kun babal'ate beekumsi jeenetiksii itti dabalame seel baayoloojiin akkaataa namni kamiyyuu ittiin hubachuu danda'amu lafa kaa'ame. Akkaataan kunis wanti kamiyyuu seelirraa akka uumamu. Seeliin caasaa fi kutaa wal nyaatinsa wanta lubbuu qabu akka ta'e structure and functional unit of living things akka ta'e seeliin come from pre-existing cell by free non-spontaneous generation akka ta'e hubadha. Spontaneous generation non-spontaneous generation akka ta'e meeshaalee jeneetikaa yookaan dhala maayaa tokkorraa tokkotti seel diviizhiniidhaan akka dabarsu seeliin kamiyyuu seeliin kan koos ta'e kan keessanis seelii taanaan as far as hanga inni unspecialized seelii ta'etti chemical composition isaa tokko jechuudha. Annisaan kamiyyuu kan socho'u seelii keessa akka ta'e baayokeemistiriin jechuudha fi meetaabooliizimii wal nyaatiin garagaraa seelii keessatti akka ta'u itti amanameera. Kana callatti miti diivelopmentiin kun kanattillee dabalataan jechuudha. Dabalataan tiyooronni garagaraa dhiyaataniiru. Besides this major step in development of cell theory, there have been other development instead. Seeliin alatti wantoonni tiyooriidhaan guddatan jiru. Yeroo seeliin itti qo'amutti, yeroo seeliin itti qo'atamutti kan guddatan jiru. Mee wantoota furtuu ta'an seelii qo'achuu keessatti wantoota furtuu ta'an kan seelii qo'achuudhaaf gargaaru kan uumamu maal fa'aadha jennee yeroo laallu bara 1959tti namichi lammii biyya Daachii Zakkaaraas Jaansan kan jedhu first compound microscope akka hojjete laalleera. Bara 1626 Francisco Reediin spontaneous generation disprove akka godhe amma Lewis Pasteur dhufee seeraan distribute godhutti akka distribute godhe boqonnaa tokkotti ilaaltaniiru. Bara 1665
Roobert Hooki seelii kompaawundii hojjetee akka seelii gagaa laale seelii isa korki kan jennu laalleera. Gagaa jechuun gagaa dammaa jechuudha kan adii sana yookaan iddoo tokko tokkotti halluu biraa qabaachuu danda'a adii sana fakkaatu. Bara 1674tti Anton van Leeuwenhoek akka pirootozoaa qo'ate. Bara 1833tti akka Brown niikuleesii argate. Seelii orkiid jedhamu keessatti akka argate. Bara 1839tti Shawaan fi Sheeldan akka tiyoorii seelii dhiyeessan. Bara 1857tti Koolekir immoo maayitookondoriyaa akka argate. Virchoo bara 1858tti oomni seelulaa seeliin kamiyyuu seelii duraarraa dhufa jedhee akka dubbate. Misheer immoo erga niikuleesiin Broowniin argameen booda DNA akka argate isoleet godhe adda baase. Alexander Fleming ammoo kiroomosoom biheeverii Fleming kan jedhu sun kiroomosoomii biheeverii amala kiroomosoomii akka argate. Namtichi Golgi jedhamu bara 1898tti immoo dhaqna Golgi yookaan meeshaa Golgii jedhamu yeroo tokko tokko akka argate. Bara 1939tti yeroo waraanni addunyaa lammaffaatti jalqabu jechuudha. Fariisi tiraanismiishin elektirooniin akka itti hojjetame. Bara 1953tti gareen qorattoota Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa Watson Crick, Rosalind Franklin fi Crick fa'aa akka double helix ta'uu caasaa wadaroo fakkaatuu fi marameeru DNA'n ta'uu erga Misheeriin argame booda akka argatan. Sana booda 1965 iskaaning elektiroomaayikrooskoopiin akka argamee fi 2000tti human genome sequence draftiin akka ba'e kun beekuu qabdanii. Kun isa furtuu ta'e baayoloojii seelii baayoloojii keessatti isa furtuu ta'e qo'annaadhaaf kan gargaaru. Seeliin tokko hammam guddaadha? Seeliin tokko hammam guddaadha jennee beekuudhaa fi waa'ee seelii kam it is all depends seelii gosa kamii akka haasa'aa jiru beekuun barbaachisa. Yoo seelii quphaa hanqaaquu lukkuu taate guddaadha sirriitti mul'ata. Hamma seentimeetira 5 yookaan duwwaa tuqaa duwwaa 5 meetiraatti dheerachuu danda'a. Karaa biraatiin immoo yoo xiqqaa taate isa baakteeriyaa 100 naanoomeetirii isa leengiziinsaa 100 naanoomeetirii ta'e. Kun ammoo si'a 100 yookaan 100,000 size of the chicken akka garaagarummaan quite range yookaan garaagarummaan baay'ee garaagarummaan akka jiru kana jechuun imagine 5 seentimeetira hamma 100 naanoomeetiraa gidduu garaagarummaa jiru beekuun barbaachisaadha. Garaagarummaan baay'een jiru asirraa hubachuun ni danda'ama. Yeroo seelii meejar goonu yuunitii kamitti fayyadamuu qabna? Seeliin hamma kana garaagarummaa yoo qabaate seelota kana fakkeenyaaf seelii hanqaaquu meejar godhuudhaaf fi seelii baakteeriyaa meejar godhuudhaaf isa kamtu mijataadha kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. Yuunitii kamtu convenientidha fayyadamuuf mijataadha. We could measure cells in meter. Meetiraan safaruu dandeenya. Garuu saayiziinsaa baay'ee xiqqaadha meetiraan safarree yookaan lakkoofsa namatti hin tolle dhufa. Fakkeenyaaf seelii dhiiga diimaa yoo fudhatte duwwaa tuqaa duwwaa 7 meetira ta'a. Kun ammoo mijatu. Zeeroon kun ammoo confusing godha precise miti. Kanaafuu
yuunitii biraatti fayyadamuu qabna kan jedhu asirraa hubachuu ni danda'a. Yeroo yuunitii biraa isa xiqqaa ta'etti fayyadamne qulqullinaafis ta'ee sirriitti lakkoofsa himuudhaaf konviinantidha jechuudha. Mijataadha. Yuunitii sadiitu jira beekaman seelii safaruudhaaf kan gargaaru. Milimeetira, maayikiroomeetiraa fi naanoomeetira. Milimeetira jechuun tokkorra 1,000 meetiraa jechuudha. Maayikiroomeetira jechuun tokkorra 1,000 milimeetira yookaan tokkorra miiliyoona 1 meetiraa jechuudha. Naanoomeetira jechuun tokkorra 1,000 maayikiroomeetira yookaan tokkorra miliyoona 1 milimeetira yookaan tokkorra biliyoona 1 meetiraa jechuudha. Waanuma hundaafuu yeroo tokko irraa gara tokkootti jijjiirtan foormulaa kana qabachuun baay'ee barbaachisa. Foormulaa kana qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Qorumsa biyyoolessaarra dhufuu waan danda'uuf jechuudha. Yoo yuunitii guddaa gara xiqqaatti jijjiirtan taate hubadhaa. Guddaa gara eessaatti gara xiqqaatti yoo jijjiirtan taate 1,000 baay'isa. 1,000 baay'isa. Maal jedhee guddaa gara xiqqaatti yeroo jijjiirtan taate 1,000 baay'isa. Fakkeenyaaf milimeetira gara maayikiroomeetiraatti jiruuf just 1,000 baay'isatanii lafa kaa'uu qofa. Hoo xiqqaa gara guddaatti jijjiirtan taate immoo 1,000 ofirra. 1,000 ofirra. 1,000 ofirtanii fakkeenyaaf 87 naanoomeetira gara maayikiroomeetiraatti jijjiiruudhaaf just 1,000 jettee duwwaa tokko duwwaa 87 jettee lafa kaa'udha. Fakkeenyaaf dhiigni keenya hammana qaba duwwaa tokko duwwaa 7 meetira diyaameetiriin isaa. Milimeetiraan yoo ibsamu immoo guddaa gara xiqqaatti waan ta'eef meeqaan baay'isna 1,000 baay'isna. Milimeetira kana immoo naanoomeetiraan lafa kaa'uudhaaf 1,000 baay'ista waan ta'eef 7 maayikiroomeetira ta'a. Maayikiroomeetira jijjiirudha. Kanaafuu yeroo akkasiin 7 maayikiroomeetiraan lafa kennu lakkoofsa qulqulluu fakkaataa iyyuu konfiyuuz namaan godhu piriisaayisidha jechuudha. Seeliin baay'een reenjiin isaanii hamma seelii chikin eegidhaa kaasee hamma smallest baakteeriyaa gidduu kana jira reenjiin isaanii. Kana ilaaluu dandeessanii kana qofaa miti seelota baay'ee as ka'ee jira. Seelota baay'eetu as ka'ee jira. Kana ilaaluu dandeessanii even asirraa hubachuu kan dandeenyu reenjiin isaanii baay'ee guddaa akka ta'e hubachuun ni danda'ama jechuudha. Reenjiin guddaan akka jiru akkuma agartu 10 naanoomeetiraa maayikiroomeetiraa amma 100 maayikiroomeetiraatti reenjii guddaatu jira. Figure 4.10 kan agarsiisu shows relative size of animal cell that bacteria and virus in slightly different ways. This diagram makes it clear just how much bigger an animal cell is than bacteria. Even seelii baakteeriyaa kun baakteeriyoofeej jedhama. Kun vaayirasii baakteeriyoofeej kan jedhamu. Vaayirasii baakteeriyoofeej kan jedhamu. Seeliin namaa ammoo kana hammam akka garaagarummaa qabu, hammam akka reenjii qabu asirraa hubachuun hin danda'ama jechuudha. Hammam akka biigar, hammam akka caalu asirraa hubachuun nama rakkisu. Kanuma asirraa kan hubatanii reenjii isaa tokkorraa gara tokko jijjiiru. Seeliin immoo garaagarummaa qabaachuu asirraa wanta isin hubachuu qabdan jedhee yaadu keessaa isa tokko jechuudha. Maalinni faayidaan seeliin different saayizii qabaachuu kun faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa seeliin saayizii garaagaraa yoo qabaate faayidaa maal argata kan jedhu viidiyoo dhufu waliin ilaalla. Ammasiif nu duukaa bu'aa.